Who is Jesus utuu jennee gaariidha. Yesus eenyudha? Waan an jedhe dhageessu isaati. Waan Yesuus eenyudha naan jettee natti deebistaati. Waan an gaafa dhiiftee gaafii kakkanaadhaa boci naan jettaati. Gaafii an boca kanarratti gaafii waaqa waaqessu qaba Yesuus Kiristoos gaafii gabaabaa. Naagalee jira. Yesus eenyudha irraatuu kaanee gaariidha an jedheen immoo. Yeroo biraa irraa kaataati. Deebii gabaabaa naa deebisii irraa kaata. Yesuus waaqa waaqessuu qabamu hin qabu. Waaqa waaqessuu kan sagaduuf kan kadhatu qabamu hin qabu. Okay, maarree kuni gaaffii salphaadhaan garuu achirraatuu kaanee gaariidha jechuun kun achirraa keen ibsa jechuu barbaadeen. Kuni bar gaafii gabaabaa deebisii ka'ee ibsisiin jedhee bara. Fakkeenyaaf amma yoo ati waan gaafatte Qur'aanni jecha eenyu yoo nan jedhe jecha Rabbii siin jedhe siif ibsa. Nabi Muhammad yoo maal naan jette nama siin jedhee ka'ee siif ibsa. Gaafii gabaabaa deebisii ka'ee ibsi achi boodaan. Waaqa waaqessuu qabamu hin qabu Yesuus. Yesus Kiristoos eenyudha isa jedhurraatuu kaanee gaariidha kan hin jedhu Yesus Kiristoos akka namaatti. Yesuus waaqa qaba waaqa waaqessuu qabamu hin qabu siin jedhe gaafii kana ni qaba hin qabu jedhii ibsi. Wal dhaggeeffannu reeshish haa ta'u. Asi dhaggeeffachuu jiraame isa wal dhaggeeffannu naan jettaasa. Okay. Yesus namummaa isaatiin akka namaatti foon namaa uffatee dhiiga namaarraas qooddatee waan ba'eef Yesus Kiristoos akka namummaa isaatti eeyyee waaqa hin qaba. Yesus Kiristoos ofii isaa waaqa waan ta'eef waaqa guutuu waaqummaa isaatiin waaqa hin qabu. Namummaa isaatiin waaqa qaba. Namummaa isaatiin waaqessuu qaba. Namummaa isaatiin Yesus Kiristoos namadha. Akka namaattis nyaatee dhugeera. Namummaa sanaan kadhate. Namummaa sanaan gorse. Namummaa sanaan uummata karaarraa dabeef boo'e. Kun hundumtuu namummaadha. Waaqayyo hin boo'u. Waaqayyo waan namni argisiisu marallee tokkollee kan argisiisu miti jechuudha. Yesus Kiristoos namummaa isaatiin nama akka tanaa deebisuu jirtu namummaa isaatiin waaqa waaqessuu qabaadha. Namummaa isaatiin abbaa kan inni jedhee namummaa isaatiin kan inni akka nama tokkootti kan inni kadhannaa dhiyeeffate nu bartootaaf illee kan inni kadhate namummaa isaatiin malee waaqummaa isaatiin miti. Waaqayyo waaqan kadhatu waaqayyo waaqa hin jedhu waaqayyo ofiisaa waaqa. Yeroo takka waaqummaa isaatiin namummaa isaatiin waaqa waaqessaa ture waaqa waaqessuu qabaadha. Namummaa isaatiin gooftaan keenya Yesus Kiristoos nu kadhateera. Ani waan si kadhatuudhaan miti deebii gabaabaa deebisuu hin dandeessu qofa jikiyya. Namummaa isaatiin akkana deebisuu jirtu namummaa isaatiin waaqa waaqessuu qabaadha miti. Namummaa isaatiin waaqa waaqessuu namummaa akka namaatti waaqesseera akka namaatti barsiiseera akka namaatti waan godhu godheera. Garuu Yesus Kiristoos waaqummaa isaatiin waaqa hin qabu. Tayyib namummaa masaasanii namummaa masaasanii raasii waaqummaa isaatii deebina. Namummaa isaatiin waaqa waaqessuu qaba erga jettee namummaa isaatiin waaqa waaqessuu qaba erga jettee waaqni inni waaqessu sun abbaa ilma hafuura qulqulluudha moo abbaa qofa inni waaqessu sun. Okay, inni kuni waaqayyo waaqa tokkodha. Waaqayyo waaqa tokkodha. Garuu qaamaan sadiidha. Kana jechuun waaqayyo sadii san taasisu innillee gaafa dubbate maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin barsiisuudhaan cuubuudhaan bartoota koo godhaa jedhe malee bartoota keenya godhaan jenne. Kanaaf keenya jedheera tuute illee oliikoo. Ani kana yoo maasee kan isin gaafannee baran. Ani kan jedhe yeroo Yesuus namummaa isaatiin waaqa waaqessaatiin ture waaqni inni waaqessu suni kan kadhatu sun abbaa ilma hafuura qulqulluudha moo abbaa qofaa siin jedhe. Kan Yesuus waaqessaa ture sun. Ani himeen jira. Qaamaan macaafa irratti hundoofneedha kan dubbannu. Qaamaan sadummaa waaqaan tokkummaa kan inni jecha jedhee kadhachaa ture abbaa jedhee kan inni waamaa ture tokkummaa waaqayyummaa isaa kan ibsu qaamaan abbaa garuu waaqayyo tokko ta'uu isaa kan inni dubbatu isa kanadha.
kan inni Inni waaqessaa ture waaqessinatti jechuudha. hime sadii waaqessaa ture moo fakkeenyaaf abbaa ilma afur qulqulluu waaqesse moo abbaa qofa waaqesse siin jedhe. Abbaa jechuun qaama waaqayyoo keessaa tokkodha. Ilma jechuun qaama waaqayyoo keessaa tokkodha. Hafuura qulqulluu jechuun qaama waaqayyoo keessaa Afaan tokkodha. Oromoo So jira afaan Yesuus Oromoo. jette taanaan qaama waaqayyoo Waan keessaa dhaga'u tokko waan jettanii ta'eef. sammee ibsaa fi waan an jedhu jiru kan yoo ani dubbiin an jedhe hin galee Waan siin jee obboleessa koo ibsaa hime. Sillaasetti amantan Yesuus ilma abbaa hafuura qulqulluu sadeen tokkuma waaqayyoo jettanii amantan. Yesuus gaafa namummaan jiru inni ofii isaati abbaa waaqesse moo hafuura qulqulluu waaqesse moo ifu waaqesse sadeen akkamitti kana deebisime? Yesuus Kiristoosii animee jecha gabaabaadhaan isinii dubbadhe. Gabaabaa miti waan siin jedhe kallattumaan gaafii salphaadha. Yesuus waaqayyo abbaan waaqesse moo hafuura qulqulluu moo ilma of waaqesse deebise kana keessaa kaa. Yesuus Kiristoosii waaqayyo jedhee Waaqayyo jedhee abbaa kan jedhee yaamaa waaqayyoo ture sana kadhataa ture. waaqayyo abbaadha moo waaqayyo hafuura qulqulluu moo ofii isaati himself. Okay. Waaqayyoo abbaa jedheedha kan inni kadhataa ture. Waaqayyo koo yeroo jedhu kana waaqayyo abbaa moo sillaasee walumatti ofii isaatis dabalee of waaqessuu ture moo Sillaasee walumattidha. Sillaasee walumattidha. ofii isaati of isa Namummaa dhaqe isaatiin inni illee ofii isaati keessaa waaqayyo koo jecha inni ofii isaati keessa hin jiru. Waa kadhachaa jira isaantu kadhata malee of hin kadhatan isaan sadeen kun waaqa akkamitti of kadhata abba kadhate moo hafuura qulqulluu moo ofii isaa of kadhate. namummaa isaatiin akka namaatti barsiisuudhaaf akka namaatti No, jedhe beeke namummaa isaatiin ishii akkuma teettu namummaa isaatiin abba waaqesse moo hafuura qulqulluu waaqesse moo of waaqesse isaa namummaa kana sadeen kana keessaa eenyu waaqesse? namummaa isaatiin Yesuus Kiristoos guutummaa waaqayyummaa sadan tokkummaa isa dhoksaa jiru sana adda baasee dubbate dhoksaa jiru Yeroo sana adda kadhachaa baasee jiru hime. san siin jenne obboleessa koo gaafii salphaa maaf rakkatta namummaa kana miti waan si jedhe halkan guutuu Luqaas 6:12 irratti waaqayyoon kadhachaa bule jedhe Yesuus namummaa isaatiin waaqayyo abba kadhate moo hafuura qulqulluu kadhate moo Yesuus of kadhate? Kan inni kadhachaa ture waaqayyo tokkicha. Waaqayyo Tokkichi san tokkicha inni kami? kadhachaa ture sun Tokkichi san kami? abbaa ilmaa hafuura qulqulluudha. Akkasanii bara abbaa qofa Tokkichi kadhate inni moo kadhate sun kami? sadii walitti kadhate eenyuun kadhate sadii walitti kadhate sadiin kadhate abbaa ilma afur qulqulluu kadhate moo abbaa qofa kadhate. Dhaggeeffadhu waan inni kadhate sitti hima. Yesuus Kiristoos abbaa jedhee waaqayyo jedhee kadhateera. Maali bakka Dhaggeeffadhu. Jara nama afaan Oromoon beekne hojii haasa'uu jira. Maaloo dhiiroo obboleessa Oromoodhaa miti. Abbuu Muwaaz deebisaan jira natti fakkaate. Olaanaa gara gaaraa irratti ol beemi Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin ofiif ilmi kun eenyu kadhachuu jira ol bahee waaqa gaaraa irratti eenyuun kadhate? Eenyuun kadhate jedha achirraati. Halkan guutuu waaqayyoon kadhate jedha. Yesuus Kiristoos kun namummaa isaatiin gaararra yeroo jiru san lafarra yeroo jiru kan eenyu kadhachuu ture eenyu waaqessuu ture waaqayyo abba moo waaqayyo hafuura qulqulluu moo sillaaseedha. Deebisa ragaa wajji. Okay. Nuti macaafni qulqulluun keenya See, I'm not asking you. Si gaafachuutti hin jiru. Waa'ee Yesuus kadhannaa isaa namummaa isaatiin eenyu kadhatee siin jechuu jira. Sekendii lamatti waan deebistu nun rakkin. Okay, ofuma deebisuu barbaadde ta'an immoo fi kee deebisika. Si gaafa waan baranne irraa waan beeknu irraa si deebisaa jirra. Ati immoo ofii kee deebisuu barbaadde ta'an akka hiikaa mataa keetii barbaadde ta'an abbaa jechuus dandeessaa. Ati deebisa malee anaa miti. Ofii si gaafadhee ofiin deebisu. Waan siin jedhe irra si deebi afaan Oromootiin. Yesuus Kiristoos deebisuu fudhataan jirtu kaa. Isan deebisuu fudhataa waan hin jirree fi ofii kee deebisuu barbaadde natti fakkaata. Ishii nin fudhadha na dhaggeeffadhu nin fudhadha ishii na dhaggeeffadhu qaccalloo be carefully gurra lachuutti na dhaggeeffadhu tokko na dhaggeeffatini waan siin jedhe Yesuus Kiristoos gaafa waaqayyoon kadhachaa jiru namummaa isaatiin biyya lafarra waaqaa hin turre lafarratti yeroo waaqaan kadhatu sana waaqayyoo kam kadhate abba moo hafuura qulqulluu moo sillaasee deebiseeyyee kallattiidhaan dafi. Sillaaseedha.
jedheera. Waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluu jedheera. Fidi bakka bakkeetti akkas jedhe ragaa. Bakka tana beeka. Amma bakka tana Akkuma takka tana. beeka amma akka kana Dhaggeeffadha. deebisudha. Sillaasee kadhatee. Ustaada dhageessani waan jedhe Bakka itti abbaa Sillaasee Yesuus kadhatee ilma Sillaasee kadhatee kan jedhu. Akkas ragaa kan nama waan biraa ciqici. Abbaa ilma afur qulqulluu kadhatee kan jedhu Yesuus abbaa ilma afur qulqulluu kadhatee kan jedhu fidee. Ish. Rakkoon qabu macaafa qulqulluu keenya keessaati Waaqayyoo dubbii isaatiin wanta hin dubbate macaafa qulqulluu keenya keessaa tokko tokko ilaaluu dandeenya. Laaloo Tokko mina qeeshinaa miti kan jechuu jiru nuti. Yesuus Kiristoos namummaan kadhatee naan jette. Namummaan waaqa waaqessuu qaba naan jette. Tayyib jenne. Waaqni inni waaqessu sun eenyuudha jenne. Abbaadha moo sadanii siin jennaan sadan tokkummaa waaqayyooti jette. Erga sadan tokkummaa waaqayyooti jette mee Yesuus Kiristoos bakka itti abbaa fi ilma afur qulqulluu kadhate naaf fidi. Abbaa fi ilma afur qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyoo kan jedhamu san bakka itti kadhate naa kenna. Macaafa keessa immoo kun hin jiru. Macaafa keessa hin jiru kun hin jiru yallam. Ayyeenaa fi jaamma daddate. Inni kuni dhaggeeffadhaagaa sirriitti jechuudha. Boqonnaa hiikoo miti waan barreeffamerra boqonnaa nuu kenni. Maarraa amma itti deemaa jirra. Dhaggeeffadhaan jedheen yaada mataa keetii oduu histirii seenaa hin barbaanne. Boqonnaa akkanarratti Sillaaseedha Yesuus Kiristoos kadhatee callaa ifirra kennu. Mucaan obboleettii kee tokko gaaffii qabdi. Miidhaa bira dura. Yeroo takka nama obsime. Olaanaa eessarra jedhamee macaafa eessarra siibana olaanaa. Macaafni qulqulluun keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 16 jalqabee waa'ee abbaa waa'ee afur qulqulluu ibsa tokko tokkoon jechuudha. Kan kadhatamuu qabu waan kan si gaafadhee jira bu'an. Ani waan isin jedhe Yesuus kan nama kadhate san Yesuus waaqayyo qaba jennaan waaqayyo qaba namummaan naan jedhe. Waaqayyoon Yesuus Kiristoos sun eenyuudha kan namummaadhaan inni qabu sun siin jennaan Sillaaseedhaan naan jette. Anammoo Yesuus Kiristoos kan inni kadhachaa ture abbaa akka ta'e bakka takka lamaa miti kasii kennu. Fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 40 jira. Yeroo hundumaa yaa abbaa yeroo hundumaa akka tana dhageessuun beektaadha. Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irratti yaa abbaa gara kumaan ulfina ilmi ofii keetii ulfina si kennaa ta'e illee ulfina isaaf kenne jedha. Ammas ammoo bakka takka lamaa miti kun. Bakka takka lamaa miti Yesuus Kiristoos kan abbaa kadhate jedhamu. Ati ammoo Sillaasee kadhate naan jette. Abbaa ilma afur qulqulluu kadhate naan jette. Mee naafiti Yesuus Kiristoos abbaa malee ilma kadhate afur qulqulluu kadhate ka jedhu naa kenni. Yalla itti fufu. Okay. Nuti Waaqayyo gaafa jennu Waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluu qaama sadii Waaqayyo tokko kan jennu Waaqa tokkichattidha kan nuti amannu. Mee Yohaannis boqonnaa 17. Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsuma 5 irratti illee yeroo ilaallu yaa abbaa jedhee yeroo inni kadhatu ulfinan si biratti qaba tureen gaafa jedhu abbaa ta'uusaa utuu biyyi lafaan uumamin jedha. Utuu biyyi lafaan uumamin ulfinan si biratti qaba tureen ofii kee biratti ulfina. Inni waan nyaatammoo isin waan namni jedhee kan hin dhageesse. Kan Yesuus kadhate ani waan macaafa addatti dubbadhu isin jenne bari Yesuus kan kadhachaa ture kan inni waaqessaatiin ture. Waaqayyoon Yesuus sun abbaa qofa moo sadanii ka jedhu naa kennii sin jedhan afaan Oromoo kana yoo beekte rabbii kan keetii jedhu. Siif himeen jira gaa yaa'u siif hin galle yoo ta'e hin beeku an akka kootti siif ibseera. Si dubbadheen jira. Yesuus kan kadhachaa ture naaf himete. Yesuus kan kadhachaa ture kan waaqessaatiin ture waaqa qabaa naan jette Yesuus. Kanuma irratti gaaffii si gaafadha. Kanuma irratti gaaffii si gaafadha. Gaaffii ni gaafadhaa isa kana deebisi. Dhaggeeffadhu kanuma irratti gaaffii si gaafadha. Aga waan kan amantutti waan tokko irra tokko hin sochootu. Dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos kan inni kadhachaatiin ture. Yeroo takka si deebi'a. Yesuus Kiristoos kan inni waaqessu. Waaqni Yesuus Kiristoos namummaadhaa waaqa qaba naan jetteemi. Waaqni Yesuus Kiristoos eenyuudha? Waaqa tokkicha qaba inni. Waaqni Yesuus Kiristoos eenyuudha? Abbaa qofa moo hafuura qulqulluuf ilmi itti dabalamanii siin jedhan. Jarri lamaan wal bira jireenya naan jette bakka sannaa kenna. Yesuus Kiristoos gaaffii jalqaba si gaafadhu. Yaa abbaa jedhee duwwaa kadhatee waaqayyoo koo jedheen kadhanne. Gaaffii kana deebisi. Waaqayyoon Yesuus Kiristoos bara abbaadhaa bara. Waaqayyoon Yesuus Kiristoos abbaadhaa. Naa deebisatti naaf niikiniiti. Kadhannaa aatis niikiniiti. Yaa abbaa duwwaa jedhee kadhate Yesuus waaqayyoo koo jedheen kadhanne.
Waaqayyo koo jedhee jira. Tayyib waaqayyo Ikkoo koo jedhee jira. kanaaf waaqayyo koo kan inni jedhe sun waaqayyo abbaatti kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo Yes, tokkooti. ragaa naa kenna. Yalla. Bakkuma Kanaafi itti waaqayyo jechi jedhu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu of keessatti kan hammatu naa kenna. Bakkuma san naa kenna. Bakkuma jechi waaqayyo jedhu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu bakka of keessatti hammatu naa kenna. Dafi. inni Ragaa kun isaa. yeroo baay'een fudhattan malee isinii kennina nuun. Yeroo Namni baay'ee isin fudhachuudhaa fudhattan. miti. Maal macaafa keessa gilxiin jiru isaa jechi waaqayyo jedhu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu of keessatti kan hammatu. Macaafa kana keessa jalqaba irraa kaasee haga xumuraatitti jechi waaqayyo jedhu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu of keessatti kan hammatu naa kenna. Si badhaasaa iyyuu ani. Jechi waaqayyo jedhu Maaloo abbaa ilmaa hafuura badhaasni qulqulluu bakka takka takka of rakkoon keessa qabu. hammatu naa kenna. Badhaasni keelleessumaaf haa ta'u wangeela Ni Maatiyoos fudhadhee. boqonnaa Waan hin jirreef 28 silaallee anumaaf ta'a silaallee. Macaafa keessa waan hin jirreef jecha anumaaf ta'a silaa badhaasni. innoosumaaf haa ta'u maaliin godhaamini badhaasa noo badhaafameera Yesuusin qabaachuu caalaa amma badhaasa maalii na Maali barbaachisaa Yesuus mini hin qabaachaa Yesuusin biyya? Ani Yesuusin bakka kana qabaachuu siin jechuun jedhani. koome utoo argite mi'eeffataniitu Mee argite Yesuus Kiristoos kana mee qabaachuun olaanaa addaraa rabbii kan ah, keetii sa'aatiin irraan xumurin waan siin jedhu ani. Yesuus Kiristoos ilma bakka itti kadhate naa kenna. Hafuura qulqulluu bakka itti kadhate naa kenna. siif Yookaan saan sadiin jira bakka takka walitti qabee kan kadhate naa kenna. Bakkuma takka naa kennate. Iddoo kun macaafan siif kana. saan jira Yesuus Kiristoos ilma bakka itti kadhate naa kenna. siif saan jira wangeela Maatiyoos boqonnaa 28:19 hattee yeroo dubbistu maqaa abbaa ilmaa'edha kan hafuura qulqulluudha isaan cuubuun saba hundumaa bartoota koo godhaa'edha bartoota keenya Maqaa godhaan hankeetiin jedhe ilaa cuubanii maaltu na dhiban? Yoo maqaa hankeetiin cuubanii yoo rakkoon qabu sanaa cuuban dhaggeeffadhu gaa Ani kanaa miti kasiin jedhani waan maqaatii miti hanga si dhaggeeffadhu gaafatu. kaa ustaas dhaggeeffadhu gaa An kanaa miti kasi gaafadhe siin jechuu jira. An kanaa miti kasi gaafadhe boo. Kanaa miti kasi kanatti na gaafadhe. gaafatte Yesuus Kiristoos waaqni inni qabu waaqni inni waaqa isaatiin ture kan inni kadhachaatiin ture abbaa malee ilmallee kadhatee jira hafuura qulqulluullee kadhatee jira naan jette akkana moo kanaa miti. eh, Naa kenni ragaa isaa. waaqayyoon Ilma bakka kadhatee itti kadhate jiraan naa jedhe kenni. Waaqayyo jechi waaqayyo jedhu immoo tasuma taatee macaafa kana keessaa waaqayyo jechi jedhu tasuma taatee abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa jecha waaqayyo jala jedhu jalatti kan ramadamu tasuma taatee arguu hin dandeessu macaafa kana keessatti. Macaafa kiristaanaa kana keessatti. Tasuma taatee jecha waaqayyo jedhu jalatti abbaa ilma hafuura isa qulqulluu bakka kana takkatti walitti isa qabamanii kana jechuu qaba. Tasuma taate. isa kana Ani kasiin jedhe eh, dabaree wal dhaggeeffannashi misti bishaan dhugumeetis mee bishaan dhugaa. eh, bishaan dhugee akka maal jechuun barbaade anamma waan ani sii deebisuu barbaade gabaabaatti jechuudha uummata kanaafis waan inni ibsuu barbaade maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu kan jedhu jira sadan waaqayyo tokko kan jedhu garuu hin jiru ani isa sii fiduudhaaf utuu gaafatteeyyuu siin fidu garuu waan walumaa galatti gabaabaatti jechuudha kan isitti ibsu Yesuus waaqayyo jedhee kadhateera Yesuus abbaa jedhee kadhateera yoo abbaa duwwaa kan jettu taate waaqayyo iddoo inni itti jedhe sun immoo dogoggora sitti ta'a jechuudha. Dogoggora maal ta'a Kanaafiyyuu waaqayyo Yesuus kan jedhamu Kiristoos macaafa keessatti Yesuus Kiristoos. Waaqayyo kan jedhamu abbaa qofaa bara. Macaafa keessatti waaqayyo kan no jedhamu no abbaadhaan jedhama. no Yesuus no Kiristoos mee akkas ilma bakka miti itti kadhate naa kenne amma. Ani abbaa sii kenna amma abbaa qofa kan kadhate sii kenna. Dafiiti Yesuus Kiristoos mee bakka takka bakka ilma itti kadhate naa kenna. Bakka hafuura qulqulluu Yesuus itti kadhate naa kenna. Namummaa isaatiin akka jette sana. Dafi. Adaraa kan kee. ilaa awwal na dhaggeeffadhu gabaabsee si ibsee asumarraan nama biraatti darbuu dandeessu anillee gaaffiin qaba yoo isinii danda'ame jechuudha. Gaaffii ni gaafattaati. Garuu naa deebisati. Bakka Anillee Yesuus gaaffiin Kiristoos qaba yoo ilma itti isinii kadhate bakka danda'ame hafuura qulqulluu itti kadhate naa kenni isiin jedheen. ilaa nuti amma yeroo waaqayyo jennu waaqayyo sa'aatii jennu qaama abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waamuu keenyadha jechuudha. Sa'aatiitti abbaa jennu immoo akkasuma kana. Sa'aatiitti ilma jennu akkasuma kana. Waaqayyo tokko jennu. Yesuus Kiristoosis waaqa lama sadii waaqessuu isaa miti. Ani waan ati dubbatu waan ati amantu miti kasi gaafadhaan. Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin waa kadhatee jira. Waaqa qabanaan jettee miti akkas. Waaqni isaadhaa eenyu siin jennaan abbaa ilmaa hafuura qulqulluu naan jettee miti.
Mee bakka takka Yesuus Kiristoos abbaa kan jedhamu Waaqayyo abbaa malee akka macaafaatti bakka itti ilma inni itti kadhate bakka inni itti hafuura qulqulluu kadhate naa kenni. Yesuus bakka itti hafuura qulqulluu kadhate bakka inni itti ilma kadhate naa kenni macaafa keessa. Okay. Isa kana macaafa qulqulluu keenya keessaati ilma kadhateera. Hafuura qulqulluu kadhateera kan jettu hin argattu. Garuu Waaqayyo jedhee kadhateera waan ta'eef loojikii Waaqayyo jedhee inni ittiin kadhate Marataa deebisa abbo. Kanaafi Mee waan si kenna yeroo takka. Jechi an fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanii wayitee jedhu. Abbaa kootiif abbaa keessanii wayitee jedhu eenyuun baana? Abbaan kootiif abbaa keessanii wayitee jedhu eenyuun baana? maal jetteessa? Abbaa kootiif abbaa keessan wayitee jedhu eenyuun baanaa siin jedhe. Eenyutti fedha? Gaaffiin kee ifanaaf hin taane. Ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii wayitee jedhu abbaa kootiif abbaa keessanii wayitee jedhu kana abbaan isaatiif abbaan keenya eenyu akka macaafni dubbatutti abbaan waa hundaadha eenyudha. Abbaa kan inni jedhee kadhatu qaama Waaqayyoo keessaa tokkodha. Silaa Yesuus Kiristoos dhaqaa. Gaarii yeroo takka. Gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanii wayitee jedhu hoo Waaqayyoon isaa kun eenyudha? Waaqayyo ka jedhee inni yaamu kun. Waaqayyo jedhee kan inni waamu kun Waaqayyo jedhee kan inni waamu abbaa ilma hafuura qulqulluu eessarraa akkas jedha. Eessarraa akkas jedha jette immoo Wangeela Maatewos boqonnaa 28. Yeroo takka. Ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanii jedha. Gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanii ol nan ba'a jedha. Ati akka jechaa jirtutti bara abbaa ilma hafuura qulqulluu gubbaa jiran jechuu jirta bara. Lafa roomaan jiran jechuudha. Ol nan ba'a jechuu jira. Gara Waaqayyo kootii ol nan ba'a jechuu jira. Waaqayyoon isaa kan inni itti ol ba'u sun eenyudha? Ilmatti ol baha Yesuus. Ilmi gubbaa jira yeroo san. Inni kun Yesuus Kiristoos ol nan ba'a gaafa jedhu jechi Yesuus Kiristoos waaqummaa isaatiin dubbatee jira. Jechoota akkam akkamiiti? Ani kan si gaafanne booda jechi Yesuus Kiristoos namummaa isaatiin dubbatee jira. Yeroo takka akkasiin hin jenne. Ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanitti ol nan baawwate jedhu. Waaqayyoon isaa kun kan inni itti ol bahu abbaa qofa moo abbaa ilma hafuura qulqulluudha kan inni itti ol bahuudhaaf deemu? Kan inni itti ol bahuudhaaf adeemaa jiru Yesuus Kiristoosii nama ta'e yeroo jiru waaqummaa isaatiin nama ta'eetuma jiru waaqummaa isaatiin biyya lafaa kana sagaleedhaan dhaggeeffadhu ka awwal kolfiniiti. Beekaa kana gochuu jirta olaanaa irratti fakkaata. Ani kasiin jedhe waan biraati wanni haasoftu waan biraati. Akkasiin jedhe Waaqayyo koo gaaffii keenaa galee jira. Eeshi gaaffii si irra sii Gaaffii keenaa galee jira. Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanitti ol nan ba'aa wayite jedhu. Garasitti ol bahaa ga'u wayite jedhu. Waaqayyoon inni ol bahu sun Waaqayyoon inni gara isaatti ol bahu sun Waaqayyo abbaa qofa moo abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Kan inni itti ol bahuudhaaf deemu. Kan inni itti ol ba'aa jiru Yesuus Kiristoos ofiisaa foon uffachuu isaatiin namadhaa jedheera. Garuu sagalee isa waaqarra ture waan ta'eef waaqummaas of keessaa waan qabuuf nama duwwaa miti. Nama guutuudha Waaqa guutuudha Yesuus Kiristoos. Kanaaf ol nan ba'a gaafa jedhu akkasi qaama Waaqayyo keessaa tokkodha waan ta'eef. Ani balbaali jedhee siin hin jenne ani kan sin gaafanne ani foon uffatee jira haa foon uffatu waan barbaadaa uffatu an kanama kasi gaafadhe. Waaqayyoon inni baanu Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessa wayite jedhu gara isaatti ol nan ba'a wayite jedhu. Waaqayyoon isaatiif Waaqayyoon keenya ka gara isaatti inni itti ol bahu jiru sun abbaa qofa moo abbaa ilma hafuura qulqulluudha sadii. Kan inni itti ol bahu sun Waaqayyoo abbaa akkasuma kanallee hafuura qulqulluutti. Waaqayyo abbaatti hafuura qulqulluuttidha. Inni ilma waan ta'eef jechuudha. Hafuura qulqulluun lafarra jira Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluun hin jiru. Amma inni ol ba'ee yookaas immoo amma inni du'ee
dhaggeeffadhu katuun dhaggeeffatanii dubbataniiti waan hin jedhu Yesuus Kiristoos nafichisiisi. barattoonni Yesuus Kiristoos Amma hafuura inni utuu qulqulluun inni hin du'in gaggeeffamee hin ture. dhufne hafuurri qulqulluun erga inni du'ee du'aa ka'ee booda deddeebi'eetti mul'atee booda hojii ergamootaa irratti deebi'ee dhufe isaa booda gaafa inni ol fudhatame isaa Maatewos booda irratti kan inni barattootaanuu akkana jedhee qulqulluu. bar Maatewos irraa boqonnaa kun irratti isin hafuura qulqulluudhaan hin guutamin gaggeeffamtan jedheeni bar. Si galee Maarree utuu inni ol hin bahin dhufeeree hafuurri qulqulluun osoo erga inni inni ol ol hin ba'ee bayine dhufe. osoo inni ol hin bayine bar osoo inni ol hin bayin hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamaatiin turan isaaniyyuu. Hafuura abbaa keessaniitu isin keessa dubbata malee isintu dubbata miti jedhe gaafa barattoota yeroo. Yoom jedhe Barattoota gaafa filatu gaafa barattoota filatu. no fiichariitii dubbate richa waan Timsanii fuulduraa dhaamiti maal dubbate taate malee dhagaami fayyaan kan keedha. Bar deemaati ishi dubbadha dhaqee nu jedheeni. dubbisne Deemaati saba Israa'el dhaqee nu dubbadha dubbisne jedheeni hafuura abbaa keessaniitu isin keessa dubbata malee isintu dubbata miti jedhe. Dhageeffadhu yoo naa barbaadde. galee Haalatamuu dhufuu isaa jedha. Waytu dubbata. Yesuus dabalee kunoo akka hoolota yayyii gidduu dhaqaniitii fi dhaqanii tan isin erga. Egaa akka bofa afchaadha ta'a. Akka gugees garraami ta'a. Namoota irraa garuu of eeggadhaa yaa itti dabarsanii isiniin kennu. Manneen sagadaa keessatti isinin reebu. Isaanitti warra saba Waaqayyoo hin ta'inittis dhugaa ba'uudhaaf anaaf jettanii fuula warra biyya bulchanii fi fuula moototaatti hin geeffamtu. Yommuu dabarsanii isin kennan immoo akka itti dubbatte yookiis maal akka jettan hin yaadda'ina. Wanti isin dubbachuuf jirta yeroo sanatti isiniif hin kennama. Hafuura abbaa keessanii isin keessa dubbata malee isintu dubbata miti jedha. eeyyee kuni gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo inni itti aboo kennee fi deemaa jedhee in argisiisa. Inni biraa immoo fiichariitiidha. Akkasiin jedhe Hafuurri amma qulqulluun garuu Waaqayyoon Yesuus Kiristoos Waaqni Yesuus Kiristoos kan gara isaatti ol nan ba'a jedhe eenyuudha eenyuudha isa san qofa naaf himu. Waaqni sun eenyuudha. Abbaa ilma hafuura qulqulluudha moo abbaa qofa moo eenyuudha naaf himu ragaasaa. ilmi biyya lafaa kanarra waan jiruuf ani sitti hime. Abbaa fi hafuura qulqulluuttidha kan inni ol hin ba'aa jedhu. Maaliif hafuura qulqulluun Ragaa naa hin kenna. dhufne Hafuura waan qulqulluun ta'eef. gubbaa jiraachuu isaa akka naa kenna. Okay. Abbaan waaqa irra Hojii jiraachuu ta'uu ergamootaa. kennan. Abbaan keessanuu tokko inni isa waaqa irraati jedhee dubbatee jira Yesuus. Abbaa Mee malee hojii hafuurri qulqulluun waaqa irra ergamootaa jiraachuu naa dhaqee kenna. dhaqee deebifadhu koo hojii ergamootaa. Hojii ergamootaa Boqonnaa natti tokko. maasa. Hojiin ergamoota lafarra jiraati kun. Eh? Maal taate isaati nagaa miti. Dhaggeeffadhu ka. Hojii ergamootaa dhaqee dubbisi ka boqonnaa tokko. Abdii abbaan koo isiniif kennee jedha. Isan Ani isinitti waan hime abdii sanaa irratti jedha. taasee jiran Eeggadhaa malee Yerusaalemiin waan bayinaa fayyaa jedha. qabatte rabbii kan keetii jedha. Abbaan Yesuus Kiristoos Waaqayyoon Yesuus Kiristoosii eenyuudhaa siin jedhe kan Yesuus itti ol baa jedhe. Hafuurri qulqulluun Yesuusiif waaqaasaa? Gaaffii keetu deebii wajjiniin xiqqoo ishee Xiqqoo isheedhaa homaa akkati hin yaaddetti si deebisaa hin jiru. Akkati yaaddetti deebii argachuu hin dandeessu. Ayyee galatoome yoo namni biraadha gaaffii kan keetti fuudhama. Dhiisi kan keedha amma si Okay. nagaeetiin jira. Okay. Uffeetiin jira. Nabiyyi Mahammadiin kan erge kitaabni ragaa ba'uu fi akka gaaf tokko dubbattanitti wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irra jiraa jettanii natti himtan isin mataan keessan jechuudha. Mee gaaf tokko isin gaafadheennaani nabiyyi Mahammadii akka dhufanii ergaa kana dubbatanii kanaan dura macaafni waa'ee isaanii dubbatu jira jennaan nabiyyiin isaa achirratti kan dubbatuuf jettanii naa deebistanii Yohaannis boqonnaa 16 irratti kan inni dubbatuu fi isaafidha naan jettani. Achirratti ani waan baay'ee isinitti himu qaba ammaaf garuu baachuu hin dandeessan jettanii guyyaa tokko natti himtanii turtan kan hin yaadadhu jechuudha. Ani gaa achirratti Iyesuusiin isin ergamaadha jettu. Miti? Akkas jedhee yaada. Ergamaadha jennaane. Ergamaan ergamaa erguu hin danda'a yaada jedhamuun isinitti kaasuu barbaade gaaffii koo. Ergamaan ergamaa erguu danda'a. Ergamaan ergamaa erguu danda'ee jedhee ka gaafatu. Dura wal marraa macaafa laalu si barbaachisa malee calliseetumaan gaafattaa dheedha. Dura wal marraa akkamitti jettee naan hin jettu ati. Ergamaan ergamaa erguu danda'a macaafan dubbifne waan tokko hin jenne ergamaan ergamuu danda'e jettee na gaafattaasa. Na gaafadhu dura wal bakki sun. Naa galee kunoo amma gaafadheetiin jira. Ustaaza gaafadhu naan jedhanii namni shedhee yoo naa deebistan egaa asuma deebisaa fudhachuu barbaada. Yeroo takka wangeela Yohaannis boqonnaa 16 waa'ee nabiyyi Muhammad alayhi salaam ilaallata sun bila shakki.
kudha ja'a. Afaan Oromoo irratti jijjiiramee iyyuu malee afaanota kaawwan irratti olaaltee fakkeenya Arabiffaa macaafonni Arabiffaadha duraaniidha. Faarqalii jedhanii bakka isaan dubbatanii jiru. Faarqalii jedhanii dubbatan. Faarqalii jechuun nama maqaa Ahmad jedhu walitti dhufa faarfamaa jechuudha. Haa ta'u garuu ammoo wangeelonni kun macaafonni maqaan sun akka duraan jiru sanitti akka taa'u hin goone. Maqaa macaafonni Arabiffaadha akka jaarraa 15ffaa keessa 16ffaa keessa barreeffamee bira hin jira. Macaafonni sun haga amma faarqalii jedheetuma hin qabu. Akkuma jechuma kana jechuudha. Nabiyyi Muhammad sallallahu waa'ee maqaa isaaniitti wal qabata. Mee Yohaannis adayneetti naa laallu boqonnaa 16 jechuudha. Waa'ee Nabiyyi Muhammad ilaallatamoo eenyu ka jedhu lakkoofsa 5 irraa kaasee akkana jedha. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Yesuus amma garuu gara isa na ergee nan dhaqa. Isin keessaas tokkollee eessa dhaqxa jedhee ani hin gaafatu jedha. Waan ani kana jedheef ammoo garaan keessan baay'ee gaddeera. Dhugumatti isinitti hima. Yoon adeeme isiniif wayya. Yoon adeemuu dhabaadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Yoon adeemuu dhabaadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Sirriitti hubadhu. Yoon adeemuu dhabaadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Inni dubbatu kun Yesuus Kiristoos erga ol deemeen booda erga ol fudhameen booda isa dhufu. Hafuura qulqulluu sotaate akkas jettu sana hafuura qulqulluu sotaate hafuura qulqulluun duraan nabiyyoota irra turee jira. Yohaannis Cuuphaanuu Luqaas boqonnaa tokko irra dubbatameetiin jedha. Garaa haadha isaa keessatti hafuura qulqulluun guutame jedha. Zakariyaas hafuura qulqulluun guutame jedha. Daawit hafuura qulqulluun guutame jedha. Museen hafuura qulqulluun guutame jedha. Hisqeel hafuura qulqulluun guutame jedha. Yesuus irratti hafuura qulqulluun bu'eetiin jira. Maal jedhee dubbate Yesuus ammoo yoon adeemuu dhabaadhe sirriitti na hubadhu yeroo takka. Eegana gaafatte. Yoon adeemuu dhabaadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufuu jedha. Yesuus erga ol fuudhameen booda waan dhufu. Ani yoon dhaqe garuu isa isiniifan ergaa jedhe. Isa isiniifan erga. Akkaataa itti ergullee dubbateetiin jira. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti dubbatamee jira. Ani abbaan kadhadhaa isa isiniif dubbatu akka inni isiniif ergu jedha. Akkaataan itti ergu akka kana. Abbaa kadhata. Eenyuun kadhata rabbiin kadhatee rabbiin akka ergu godhaa jechuudha. Malee ofii isaatii baasee ergaa miti. Abbaan kadhadhaa akka inni isiniif erguuf jedha. Isa isiniif dubbatu erguudhaaf jedha. Erga sani maal jedha? Inni yommuu dhufu sirriitti hubadhu bakka tanaan milikkita isaadha milikkita gara 7-8 dubbate Yesuus. Milikkita waan dhufu kana isa dubbatu kanaadha. Tokko inni yommuu dhufu waa'ee cubbuudha. Cubbuu waan akkanaati waan akkasiiti jedhee nama barsiisa. Waa'ee qajeelummaa waan akkanaati dalagaan gaarii waan akkanaati waan akkasiiti jedhee nama barsiisa. Waa'ee firdii jechuun namni waan akkana dalage waan akkana argata namni waan akkana argata jedhee nama barsiisa. Firdiilee nama barsiisa. Biyya lafaa nu hubachiisaa jedha guutuu isaadha. Eegasanii isaan waan anatti hin amanneef eenyu Yahudoonni waan isatti hin amanneef cubbuu isaanii argisiisaa jedha. Yahudota likki isaanii itti himaa jedha. Sirriitti hubadhu. Yahudota likki isaanii itti himaa jedha. Ani gara abbaa dhaquu kootiin isinis na arguu dhabuudhaan qajeelummaa koo in argisiisaa jedha. Qajeelummaa koo jechuun ani akka nama qajeelaa ta'e uummatatti himaadha. Gaarii eegasanii isa biyya lafaa abboomutti faradamuu isaati. Addaraa rabbii keessanii dhameen bannetina yeroo takka. Isaa biyya lafaa kana abboomutti faradamuu isaatiin dajjaal jennaani nuti namticha akhira zamanaadha dhufu faradamuu isaatiin firdiin argisiisaa jedha. Firdiin argisiisaa jedha. Eegasanii ani waan baay'ee kan isinitti himullee qaba. Ammaaf garuu baachuu hin dandeessan. Waan Yesuus hin himin gadi baaseetiin hima. Gaafa dhufeetiin jedhe. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumatti keessatti hundumaa keessatti isin hingeessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee waan ofii isaatii dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu. Of keessaa fuudhee hin dubbatu. Wamaa yantiqu anil hawa. Ofirraa fuudhee hin dubbatu fedhii ofiitiin. Waan dhaga'u qofa waan dhaga'u. Waan dhufuuf jirus isinitti mul'isa. Dhufuuf jiru guutuu isaa guyyaa qiyaamaatti tokko kana jedhee waan guutuu isaa isinitti mul'isa. Waan dhufuuf jiru guutuu isaa haga guyyaa qiyaamaatti. Waan dhufuuf jiru guutuu isaa isinitti mul'isa. Yeroo takkan xumuruu gahee jira. Macaafaa dubbisa gadi geessa. Dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf Yesuus akkana jedhee waan jedhee dubbatuuf inni anaaf ulfina in kennaa jedhe. Ulfina anaaf kenna. Waan abbaan qabu hundinuu kan kooti kanaafan inni dubbii koo keessaa fuudhee isinitti mul'isa. Wanni abbaan qabu kan kooti qabu hundinuu kan kooti wanni rabbiin qabu kan kooti jechuudha akka jechuudha. Kanaafan inni dubbii koo keessaa fuudhee isinitti mul'isa jedhee isinitti dubbadhee jedhee dubbate. Sirriitti ilaalama. Amma milikkita 7-8 lakkoofnee jira. Milikkinni 7-8 guutuun isaa karaa nabiyyi Muhammadin malee alayhi salaam argamuu hin danda'u. Guutuun isaa tokkoffaa cubbuun waan akkanaati jedhee kan barsiise erga Yesuus Kiristoosiin booda nabiyyi Muhammad alayhi salaam.
qajeelummaa waan akkana jedhee kan barsiise nabiyyi Muhammad alayhi salaam. Firdii lafarratti kan gad dhaabe firdii kan nama hubachiise nabiyyi Muhammad. Nabiyyi nama tokko illee arguu hin dandeessu. Yesuus hin boodaan nama tokko kan firdii lafarratti nama sagaagalummaa dalage sagaagalummaa kan itti seera itti muree seerri kan itti muramee hanna akkasumallee ammoo nama hamachuu nama nagaadhaa sagaagalummaa dalage jedhanii darbachuu wantoota akkanaa kana seera kana firdii kana jechuudha. Firdii lafarratti kan argamsiise nabiyyi Muhammad malee alayhi salaam kabira arguu hin dandeessu. Dabalataan gaafa inni Yahuudota jechuudha. Yahuudota warra saba Israa'el inni kan xixe kan nabiyyi Muhammad malee arguu hin dandeessu. Nabiyyi Muhammad qofaadha kan cubbuu saba Israa'el gadi baaseetiin karaa isaatiin Rabbiin dubbate. Quraana kana fudhatteetiin jette suura lammaffaa keessatti cubbuu isaanii tokko tokkoon waan akkana dareedan waan akkasii dareedan jedhee Quraana kana malee kan biraa arguu hin dandeessu macaafa biraa. Walaa ergaa Phaawulos walaa ergaa Ibaluudhaa tokko isaa arguu hin dandeessu sadii jedhee qabi. Sadaffaadha ammoo maal jedhaa? Isin dheeressu xumuru ga'ee jira. Isiisan torban qofa bitiin isaa. Erga sana maal jedhaa qajeelummaa Yesuus Kiristoos illee kan himu. Yesuus Kiristoos nama qajeelaa akka ta'e nama Rabbiif bulu akka ta'e gabricha Rabbi qajeelaa nama Rabbiin gabbaraatiin ture akka ta'e kan himillee nabiyyi Muhammad alayhi salaam. Namni kun waan hundi isaatuyyuu karaa garaagaraatiin ibsaatiin dhabe nabiyyi Muhammad kanaan malee illee Yesuus Kiristoos waan himuu hin danda'in waan Yesuus hin himin kan hime nabiyyi Muhammad. Waan fuulduratti dhufu guutuu isaa jechuudha. Waan namoonni baachuu hin dandeenye waan baay'ee isaadhaa waan hafeetiin jedhe nabiyyi Muhammad alayhi salaam kan himan. Timbiitii waan fuulduratti dhufu jechuudha. Asirra zaman isaaniirraa kaasee osoo addaan hin kutiin nabiyyi Muhammad haga guyyaa qiyaamaa dhaabbatutti dhaabbatutti waan jidduu kanatti ta'u guutuu isaadha tokko tokkoon himanii jira. Tokko isaadha osoo nambisiin haga zamana keessa jiru kanaadha osoo nambisiin jechuudha. Guutuu isaa himanii jira waan fuuldura dhufu jechuudha. Guutuu isaa himanii jira. Waan akkanatu argamaa ergasanii waan akkanatu argamaa achi booda waan akkanatu argamaa Yesuus bu'a Yesuus wajjin Yesuus eega bu'e akkana ta'a wanni akkana ta'a jedhanii waan hunda himanii jira. Waan Yesuus iyyuu hin himin jechuudha. Waan inni barsiisin iyyuu nabiyyi Muhammad alayhi salaam himani. Tokko isaadhaan nabiyyiin waan fuulduraadhaan namni hime tokko illee hin jiru nabi Muhammadin ala Yesuusii asitti jechuudha. Sigalee Yesuusii asitti kan hime hin jiru. Dabalataan ammas ammoo Yesuus Kiristoos wayita qajeelaadha jedhu Qur'aana keessatti yoo fuudhalaalteetiin jette dubbii isaarraa fuudhameetiin dubbii isaadhaa kan qajeelummaadha kan inni dubbate fuudhee Qur'aani dubbateetiin jira. Dubbii isaarraa fuudhee waan dubbii koo keessaa fuudhee waan dubbatuufi sigalee anaaf ulfinnan kennaa jedha. Kan xumuraadhaa kasii kennuudhaan. Hafuurri dhugaa kun yommuu dhufu waan dhaga'u malee of keessaa fuudhee dubbatu jira. Qur'aanni ragaa ba'eefii jira isa kanaaf. Wama yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa. Inni ofirraa kaaseen dubbatu fedha ofiitiin dubbate waan dhaga'u qofa dubbataa kan jiru. Waliigalatti wanni kun kan ilaallate nabiyyi Muhammad. Lammatan dubbadhu lakkii boodan dubbadhaati nabiyyi Muhammad hafuura moo namadha? Waan gaarii gaafatte alhamdulillah rabbil alamin. Hafuura kan jedhameeti yaamamu nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabiyyi Muhammad hafuura namaa kan jedhetiin dubbatu. Yeroo sanitti hafuura. Yeroo sanitti jechuudha. Hafuura dhugaa kan jedhame yeroo sanitti hafuura. Dabalataan ammas ammoo nabiyyi Muhammad qaama isaaniitii miti kan barbaadamu. Waan isaan dubbatan waan isaanitti dhufuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam qaama isaaniitii miti wanni barbaadamu. Qaamni isaaniidhaan dhalataaf hin dhalatuudhaa miti nama isaan. Qaama isaanii dha'u sun taane kan barbaadamu waan isaan ittiin dhufanidha. Hafuura dhugaa kan jedhan waan isaan ittiin dhufanidha. Wanni isaan ittiin dhufan Qur'aanni kun ruuxii jedhamee jira, hafuura jedhamee jira, hafuura jettanii egaa isin hiiktan san jechuudha. Sigalee wakadhaalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrinaa. Hafuura ajaja keenyarra ta'e jedha. Ruuxii ajaja keenyarra ta'e jedhaan. Ruuxii jechuun afaan Oromootitti wayita hiikamu hafuura jechuudha. Sigalee hafuura jechuudha. Wanni nabiyyi Muhammaditti dhufe sun hafuura jedhama. Akka keessanitti jechuudha. Ruuxii jedhamee yaamama. Hafuura jedhameeti yaamama. Sigalee Qur'aana keessatti jira. Qur'aana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Suuraa Shuuraadhaa xumura irratti jechuudha. Hafuura jechuun ruuhii ka jedhamu san isin hafuura jettaniini waan nabiyyi Muhammaditti dhufe sanidha. Wanni itti baanamu malee mataa nabi Muhammadii miti. Harka isaanii luka isaaniitii miti. Wanni nuti faayidaa irraa argannu harka isaanii luka isaaniitii miti. Wanni isaanii irraa argannu ergaa Rabbiin itti kenne sanidha. Wanni sun ammoo hafuura jedhameeti yaamama. Wanni itti baanamu isa sani. Okay. Gaariidha. Egaa akkuma farankaadhaa jechuudha. Walumaa galatti farankaa jechuun zawudii fanbasaa. Hafuuradha namadhaa jettani egaa. Maal Yesuus Kiristoos hafuura jedhamee yaamama. Hafuura inni Addaamni lammaffaan hafuura jedhama. Hafuura jechuun bari Yesuus Kiristoos foon qaba bara. Hafuura jechuun bari inni Yesuusin hafuura jedhama bara. Phaawulos akkas jedhee dubbata. Addaamni lammaffaan hafuuraa jedha. Addaamni lammaffaanii hafuurallee jechuudha baatee
Jechuu baatee hin jiru wanni akkasii na bira goobasii koo. mee Addaam inni lammaffaan hafuura jedhee dubbata. Yesuus iyyuu hafuura bara akkam jaafata. Hafuura jechuun bari qilleensa jechuudha. Qilleensa osoo hin taane sammuu hafuura istiimee iddoo jennu naa ibsime naa kennime hafuura waan Luqaas jedhu Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 irra jira gara xumuraatitti. Addaam inni lammaffaan hafuura ka jedheetiin dubbata. Qorontos tokkoffaa Boqonnaa 15 lakkoofsa gara boodaati jira. Gara xumuraa kana jiraaree jira. jiraaree waan akkasii kun garuu hafuura kan jedhu nagarree addaam ta'uu isaa maluuf ture ka addaam hafuura miti waan ta'eef addaamin namaa Laa akkas jedha maal jedha si fakkaatee yoo Addaam inni duraan foon maal jedha Caafanni qulqullaa'aan jedha Addaam inni duraa foon lubbuu qabu ta'e Addaam lammaffaan ammoo hafuura jireenya kennu ta'ee jedha. yaa ilaa inni kun ergaa sirriidha hafuura jireenya kennu ta'e jechuun dhaggeeffadhu gaa hafuura jedhetuun taane hafuura jireenya kennu ta'e jedha Hafuura jireenya kennu. Hafuura jedhamu maal jechuudha? Hafuura jireenya kennu jechuudha. Yesuus namummaa isaatiin namaa jenne irra ka hafuura miti hafuura jireenya kennu ta'e jechuun hafuura jireenya kennu ta'e jechuun garuu barsiisa isaatiin wantoota adda addaadhaan Alhamdulillah. Nuti kan jedhe kana. Barsiisuma Nabii Muhammad jedhanii waan biraa dubbannee bara. jechuu barbaadeen. Ishi Ani barsiisuma Nabii Muhammad jedhe malee waan biraa hin jenne. Hafuura jechuun barsiisa Nabii Muhammad ilaalataa siin jedhe anillee. Xayyibitti fufu. gaaffiin koo dhumne gaa. Yesuus ergamaa ergeettanii an gaaffiin koo ni cimaan akkamumatti ergamaa erguu danda'aadha. Rabbitu jiru. Isatu nan ergeedha. Akkamittiin kun hin danda'amu. Ergamaan tasee ergamaa erguu hin danda'u. Kanaan dura quraana keessaas haa ta'u quraana keessaas haa ta'u wangeela keessaas haa ta'u ergamaa hin erga kan jedhu mee naa kenni rukkisi. Isa kana siif kenneetiin jira. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 laalladhu. Ani abbaanan kadhadhaa isa isiniif dubbatu akka inni isiniif erguuf jedha. Innis hafuura qulqulluu akka inni dubbatu asii gadi. Abbaanan kadhadhaa akka inni isa isiniif dubbatu akka inni isiniif erguuf jedha. Rabbiin kadhateetiin Rabbiin akka ergu godha malee Yesuus Kiristoos ofii isaatii baasee ergaa miti. Rabbiin kadhateeti. Yallaa. Yesuus tun ergee deemisa. Kadhadhee hin jenne. Kadhadhee jedha. Hin jenne gaafa hin jedhu iddoo kanatti iddoo amma nuun dubbachaa jiru kontekstii macaafichaa irratti hin jenne. Hin jenne iddoo Yesuus Kiristoos jechi isaadhaa waliin dhabuu baara. Jechi isaadhaa wal dhaba jetteeti yaaddaati. Waan kana wal qabatee waa'ee hafuura erguutii wal qabateeti. Yohaannis boqonnaa 14 irratti maal jedha si fakkaata. 15 irratti illee dubbatee jira waan kana ilaalchisee. Yesuus itti fufee jedha isin yoo na jaallattan abboomota koon eebbu ani abbaanan kadhadhaa inni bara baraan isin bira haa jiraatu kan biraa kan isiniif dubbatu isiniif hin kennaa jedhe. Kan biraa kan isiniif hojjetu kan isiniif dubbatu isiniif hin kennaa jedhe. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii jedha. Hafuura dhugaatii jedha. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaatii. Biyyi lafaa waan isin argine isin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isinii wajjin waan turuuf isin keessas waan jiraatu isa beekuuf jirtuu jedhee dubbate. Inni kun waan biraadha. Waan biraa hafuura dhugaadha kan isiniif dubbatu jedha. Hafuura dhugaatii waan hundi isaatu. Hundi isaatu hafuura dhugaati. Yohaannis boqonnaa 14 irra jira, 15 irra jira, 16 irra jira. Boqonnoota wal aanu kana keessatti guyyaa tokkitti dubbate. Boqonnaan kun guutuu isaa guyyaa tokkichaa bargooba jiifoo. Inni kun waa'ee hafuura qulqulluu kan inni dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti ani sarratti hundaa'e kan inni dubbachaa jiru. Isa naa laattan waan ta'eef gaafa Nabiyyi Muhammadii fi Keessumaa bar kun hundi isaatu waan guyyaa tokkitti dubbatame bara. Boqonnaa 14 irraa kaasee haga boqonnaa 18dha. Haga boqonnaa 17 xumuraadha jechuudha. Waan guyyaa tokkitti dubbatame bara. Akka barsiisa macaafaatti. Guyyaa lamaa miti waan guyyaa tokkitti dubbatame. Yeroo takka jechuudha. Waan guyyaa takka dubbatame. Boqonnaa 14 irraa boqonnaa xumuraadha jechuudha. Boqonnaa 17 xumuraadha. 18 irratti ammoo qabamuu isaati kan dubbatu. Wannan siin jedhame hin gabaabsina. Ati akka yaaddutti hafuurri qulqulluun kun hafuurri dhugaa kun kan waan amma dubbatame kana qabu waan fuuldura kan naan deebine ka garuu gaaffii kootu sirriitti. Gaaffii kootu utuu hin deebiin hin darbinu dheennaa. Gaaffii kootu gaaffii koo san utuu hin deebiin argatiin
hin darbinuu jedheeni achumarraa kudhuma ja'a sanarra koo gaaffii hin qabaafani. Gaaffii ani qabu dubbii koo keessaa fuudhee isinitti mul'isaa jedhe. Dubbii koo keessaa fuudhee isinitti mul'isaa jedhe. Iyesuus Kiristoosii dhaqaatii maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu ittiin cuuphaa barsiisaa bartoota koo godhaa jedhee mee dubbii isaa keessaa fuudhee immoo wanta inni barsiise maaltu jira Nabiyyi Muhammad? Mee dubbii isaa keessaa fuudhee wanti inni cuuphe, wanti inni bartoota Iyesuus Kiristoosiin godhe maaltu jira? Gaariidha. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin eenyutu cuuphee jira kan jedhu, eenyu Nabii Muhammad maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu dubbatanii jire kan jedhu, inni kun maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa kan jedhu beektonni kiristaanaa tokkoon isaa walii galaniitiin jira. Walii galteen qaban jecha kanarratti. Jechi kun Yesuus dubbatamu dubbanni kan jedhudha. Komentariin kiristaanaadha irratti walii galteen qabu. Gariin isaanii jecha kan Yesuus dubbatee jiran yeroo takka. Na dhaggeeffataa eegaa. Komentariin garii isaaniidha Yesuus Kiristoos dubbatee jedhani, gariin ammoo Yesuus Kiristoos hin dubbanne jedhan. Macaafonni duraaniidha hin qaban jecha kana Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu waan guyyaa keessa dabalamee jedhanii baay'ee isaaniitu dubbatan. Isa kanaaf warra komentarii gurguddaan dubbatanii jiran namoonni baay'ee dubbataniitiin jira. Waan kana walii galchise jechuudha. Fakkeenyaaf amma Alberti Herman yoo fudhatteetiin jette nama kiristinnaa gadhiiseetiin bahe amma kana garuu ammoo inni maal jedhee dubbata bakki kun macaafota duraanii keessa hin jiru jedha. Haa ta'u mee akkuma isin jettanitti akkuma isin jedhatti isin haa ta'u. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin barattoota keessa namni cuuphee jira maqaa kanaan. Barattoonni kan isaan ittiin cuuphanii maqaa Yesuus Kiristoosittidha kan isaan cuuphaa turan. Goobas. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin namni cuuphee hin jiru. Seenama keessattuu. Seenama kiristaanota jechi asiiti malee qeesiidhaa fi hagama jechi kun dhufe malee maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin namni cuuphee hin jiru barattoota keessa. Namni tokkollee hin beeku jaarraa duraa keessatti Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu maqaa kanaan cuuphinaan minammination hin jiru. Maqaa Yesuus hin jiru maqaa Yesuus akka macaafni dubbatutti. Kanaafuu jechi kun Nabiyyi Muhammad bira ga'uu dhiisi barattoota Yesuus bira iyyuu gaheetiin hin jiru. Osoo Yesuus barattoota Yesuus bira jiraate jecha Yesuus dhiisanii jarri maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu dhiisanii maqaa Abbaatiin maqaa Yesuusiin hin cuuphan. Meegaa isaanuu dagatanii awwal. Nabiyyi Muhammad maqaa Yesuusiin nama cuuphe qaba. Nama cuuphe qaba. Jecha isaa keessaa. Maqaa Yesuusiin maal godhu cuuphan? Yesuus Kiristoos jecha isaa dhaabbataarraa fuudheetiin dhaabbataadha malee waan namoonni barreessu. Hafuurichi Nabiyyi Muhammad taanaani dubbii isaa keessaa fuudhee mul'isaa jedha. Qajeelummaa wanta hundumaayyuu sin barsiisaa jedha. Gaaffii nan gaafattanii jedha. Ammasin gaaffiidhaan guutamoodha. Jannata argachuu dhiisuu keessanillee gaaffiidhaan guutamoodha. Maaliif dhuguma sitti maabar namoonni baay'een amma yeroo sagadanii jannata mina albaataa yeroo baay'ee haa kana ati sinuma beektadhe yaada namoonni baay'een jannata mina albaataa Nabaabsime sii deebisaati. Isa kana wal qabatee jecha Yesuus keessaa wal fuudhaniitiin dubbatanii kan jedhu jecha Yesuus kan jedhamu macaafa kanaa miti. Macaafni kun nu biratti wasiiqaa taarikiyyaadha yookaan ammoo kitaaba seenaadha kan namoonni garaagaraa walitti qaban. Kun ammoo ergaalee Phaawulos ergaa dhuunfaati. Kun ammoo ergaa dhuunfaati nu biratti jechuudha simtoota biratti. Nuti macaafa kana jecha Yesuus jennee kan jedhaman. Jecha Yesuus kan jennu rabbiin isa erge kan dubbatu. Na dhaggeeffadhu sirriitti. Rabbiin isa erge kan dubbatu. Rabbiin isa erge ammoo Quraana keessatti Yesuus akkana jedhe Masiihin akkana jedhee dubbatee jira jedhee kan dubbate macaafa keessaan argitu macaafa kana keessaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhe Masii jedhee dubbate. Innuyyuu macaafa kana keessa fudhatteetiin jette Yohaannis maal jedhee dubbate xumura irratti. Yohaannis boqonnaa 21 osoo gochoonni Yesuus Kiristoos hojii Yesuus Kiristoos hundi kan caafamu taate sidhaa macaafonni biyya lafaa kun hin gaannatti fakkaata jedha. Xayyib isatti fakkaata. Akkasii isatti fakkaata. Macaafa kana dhiisiiti ati Yesuus Kiristoos dubbiin inni dubbateef hojiin inni hojjete as keessa hin jiru jechuu dandeessa akka inni jedhu sanitti. Hin barreeffame. Dabalataanii isinii minaalbaataa jettanii lakki minaalbaata hin jennu nuti. Nuti minaalbaataa miti. Musliimaadha jannata seenuun Quraana keessatti bakka takka lamaa miti kan jiru. Musliima malee iyyuu jannata seenuu kan danda'u. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warri jannata seenuu itti dubbatu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Zukhruf irratti ni dubbata. Warri jannata seenan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala alladhiina aamanuu bi'aayaatinaa wa kaanuu muslimiin jedha. Warri jannata seenan warra keeyyata keenyatti amananii muslimtoota ta'an warra ajajaman jedha.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إسني في فكرتوني كسني اللي جنة سينا وقمت دنيجر أماني جر وري كمين وري كي ربي تأمنني مسلم توتتان ربي سبحانه وتعالى كان جر بلى من أسلم وجهه لله سورة لما فرت الله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليه ولا هم يحزنون ورنمني ربي فول سال أما سكيت جر إسلام ما كبو جيتشو ما سكيت إسلام ما كبو جيتشو ummanni akkasii sun haala waan gaarii dalaguun yoo dalagaa gaarii of keessaa biraa qabaate ummanni akkasiidha sunniini isaan mindaa guddaa rabbii isaanii biraa qaban amma sammuu sodaallee hin qabani rabbii isaanii biraa sodaallee hin qabani wanni isaan sodaatan hin jiru wanni isaan yaaddan illee hin jiru jedheetiin dubbata amma sammuu suuraan isaa keessa suuraa afuraffaarratti rabbiin dubbatee jira maal jedheetiin dubbata warroonni amananii jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala warroonni amananii laysa bi'amaanii wala amaanii ahli kitaab man ya'mal su'an akka warri ahli kitaabaatiif isin hawwitanii ta'amiti ونمني دلقا همتو دلقيتين جده يجزى به إسان قال تكفى ماجد إيه قصاني مال جرات التانو كيست ومن يعمل من الصالحات نمني دلقا قاري دلقه من ذاك النونسا إلهاته انتلاته تي وهو مؤمن أمنت أسوك أبويو فأولئك يدخلون الجنة ومن يكجسون جنة سينان جئت بتايجو أما سمو ربي سبحانه وتعالى سورة الإسراء كيست سورة البقرة كيست إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وروني أمانين دلقا قاري دلقا كانت لهم جنات الفردوس نزلا إساني تاتي جرتي جنتني فردوسي لا نزلا جتشون بكا كيسممان إساني قبي فهم تاتي جرتي بكي إساني كيسممان إساني تنياتا بكي إساني تكيسمي فمن بكي تسيمة تمن جنة الفردوس التي دبتا سيقالي نوتي مسلمتونا كس والعصر إن الإنسان في خسر نمنهن ديساتو خسارة كيسي جرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور أمانين دلقا قاري دلقا مليجر سيقالي نوتي مسلمتوني أك جنة السين نوتي فيك نشكلانج سيقالي جنة من الباتا كجر ونما من الباتات نما ربي قلبي ساكيس أنقمني نما إني من البات ربي جراتنا جريت ربي شكات دبر يوتي مالي نمني ربي بيكيت جر نمني دلقا قاري دلقيت جر جنة السين بلا شك آمين نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة نمني لا إله إلا الله جل حق أن قبر ربي مدين جرو جري ويبتغي بذلك وجه الله فول ربي قفت بربا ديوان كنال كوان براتي في جري ربي قفا جري ربي سودا قفا جري دخل الجنة جنة سيناجلا سيقالي جنة سيناجلا جنة سيناجلا جنة سيناجلا جنة سيناجلا الحمد لله رب العالمين أكاكنا نتي من البات الآمتي من البات من أمنيشن كانوا سنتان نتي مسلمتوني جنة سينا قروا أمو يونا مروفة تزديبتي إبلو مسلمة وتجد أني قلبي نم تجارن بيكو إسلام ما وان قبا ملة تقوف سنتان وان كيسا قبا أني قبا بيكو بيكا مالي كيسا بيكو وان دن دين نفسا بساني جدشا إبلو جنة سينا ونان جدتي ربي توسبيك كيسا سارة سنجدا مالي جنة إسلام ما كيسا في قبا جالفتي قبا أن سارة في ميتي كيسي كان كيلا ربي تأمنوا لقبتا أمنتين كي جباجو قبا قبا بيتشد وان غاري مداتي لاميتي إسا كان على إسلام ما طيب